Hayati ora geette fiigaa kootu. Amma Kurang grammar itu. Hayati satu cewek tadi mau. Kau nuas cerita. Hayat, ibu mau kapan ketemu? Amma tu live करते, live itu nak करते tu betul mau. Baga gamadan, dege sani. Baga gamadan. Okay, orang tu dah tu sekian sekian tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jalkab mali fi video jalkab atir rajenne. Video jalkab wan akka mali dheerate fi seen ramurre ka itaanu seenne chuda. Video an itaanu kuno kan mali ti kan jettan taate. Akkuma duratti dubbanne san video duratti irratti warra argitan. Dheeraa waan ta'eef adda murame guyyaa lama yookaan guyyaa sadii isiniif gadhiifamu jira saniifi. Kanaafuu videoon keenya ka amma ammoo ka maali yookaan jettan taate Mustafaan asin jiru Hayati illee asin jirtu Mustafaan Bahaarin fiduu deemee jira akkuma jennu yaaddoo eewa Mustafaan deemee jira isa fiduu deemee jira jechuudha Mustafaan lama jechuudha as keessa yaaddoo jedhama abbaa chanaal yaaddoo tuubiti kanaafuu inni fiduu deemee jira Bahaarin ganda kana keessa walakkaa takka akkanan tura yookaan deeqaa didama san keessa ni fida yeroo inni dhufetti miseejii amma nu barreesse karaa jirra qophaa'aan hojii jira kanaaf kaameraa keenya eegalchiisnee haasee addachaan jechuudha ittaan suudhaan Hayatiin immoo asin dho'isin akka asiin Hayatiin akka agarreef maaliif Hayatiin xiqqoo mufattee mana kana dhuftuun quba qaba jechuudha inni viidiyooleen duraanii kan gadhiifame ka yeroo isiin achitti Hayatii waliin haflaa goggoone Hayatiin bira jira santu dura gadhiifama sanis dheetanii ilaaluu hin dandeettan jechuudha kan ittaanu amma yeroo yaaddoon dhufu Hayatiin achi dho'isine jira Hayatiin dhufti yeroo eega bahara seene booda jalqaba pirankii irra dareena maal jennaan dhageeffadhaa maal jennaan miila jala kufiiti Hayati mufachiistee jirta kana dur pirankii irra dareedaniif wanni akkana eebiidha amma dhiifama gaafadhu innaan kalaas dhiifama gaafatamin laa jennaan no miila jala kufi miila keessa dhungadhu faana keessa dhungadhu ittaanati akira itti himnaa jechuudha ta'isaa akka isiin taate booda itti himnaa jechuudha viidiyoo ittaan irratti nu eeggadha tanteet jenneen waan jarri jedhan ilaallaa jechuudha eega itti himne booda ta'isaa eega ta'u itti himne booda Hayaatiin si hayyame fuudhi jechuun eega itti himte booda waan itti dhagahamu ilaallaa dhufanii jiranii jara siilisu jira ban fagoodhame yaalli gara dhageessus dhufanii jiranii piraankii irra dareeni kaanet ittaan suudhaan pirankii birallee qabna jechuudha eegasii keessaa ta'u itti himti eega itti himte booda illee immoo irraa wanni jedhamti jechuudha seensaa dhufanii bani jala bani seenaa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الكتاب mana keessanitti haflaa godhatu jira egaa oseen oltari asis ol darbe mashkuula jirta ajaa'ibaa jirtaniiti mashkuula jirtaniiti guyyaa har'aatu tuyyu manuma keessan kana geessin haaraa asit galtani isin galle isin eebbisu dhufne aywa kanaaf wayillee isin nyaanne hagammaa kun dhaabanne si'aa guddirra saniif amma nyaatuu fi akkasi isin eebbisuuf akkasi waan aflaa kan hundi qopheessitee wanta jetteef galatoomisin jechuuf garuu maaliif akka nu qopheessite animo natti hariyaa ho'i bara naan galle wanummaan kun ho'i mana keessa qophaa'e mana keessa qophaa'e anaa qopheesse haala manaa eeggafannaa baatu siin qopheessee mana waan dhufiniif keekaa murtanii ayyaatanii kun nyaatu naan galte sanii akkuma dhuftee nyaatu jedhan duubaati na galatoonfatte ana waan kanarraa quban qabu garuu mana kiyya dhufuufu galatoomaa manni mana keessanii bakkatti godhatanii isiniin jechuu jira bakka dhuftan kaayi quban qabu wala fula ati am pirankii irra dalagu deemtaa situ nu godhee jettee ani siin nutti himte ija fatee aja an maal neegan beesutu hin deebine waan takka quban qabu uma kanarraa takka irraa quban qabu dhugaa waan ta'u kana guutuu Bahaarii tottolchee ba'ee hundatti tottolchee bee hunda isaa akka laaltu isaanillee sisuu yakka namni suudhaa maskettee yaaddoon bakka biraan na fidee hin jeeoo niin shakkee hoo jedhan ogun ol seenu yaaddoon dhiiroo bakka biraan na fidee jeetiin shakkee hoo maali fatee aflaa maali waa hundaafuu baar na dabarsime maa himuu sodaatatam wanni ati kana hunda nu qopheessiteef
kaateet nu waamte akkasiin naan jettetti ati garuu piraankii irratti dalaguuf ta'e waan didduuf hin beekun takkuu mana kee dhufanii beekanii akkatti kee qopheessee fi weelkaam jechuuf baaloonaa diimaa kana fi gurraacha wal keessa makee isaanii isiniif akkana godhee diiman jaalala gurraachi nu nama gurraacha waan taaneef Afrikaa waan taaneef waan inni isin qopheessan beeku isuma gaafadhaan hin jettisin garuu waan akkanaatiin mana kee dhufuu deemanii qophee yoo dhufnu kunoo ajaa'iba dubbiin gaanaliif deemee hawaa yaaddo maali sayinna galoota uffate waan hin joollaale ana waan kanarraa kuban qabu silaan baqaa jechuma isaa kanaafuu eenaa godhee akkanaan jaa waan ta'eef waan wanni kun godhameef hin beeku akkaan dubbadduun na dhibee bara amma dubbiin naa galte kalaas kalaas amma dubbiin naa galte eda atiin goone jaartiseetti maqaa keetiin nu godhe ta'uu mala akkasii ati amma ni aarte jechuudha waan isii wajjin lakkinaaru eega isiin isin yaamtee oma kanaa goote sababatti gootees gaa'isumarraa eegganna malee hinaaru isiin isin yaamuu fi ani isin yaamuun tokkoma anilleen isinumaa wajjin yaamtetti hin beeka amma eegaa nama na ergitee na yaamte sababa godheeflee ni qabaanis kalaas sababa gootee nu himi kalaasati eegeen ni himuu didee ati maaliif gooti baastee aarina fakkaatu sun gaafatin birrii manaa bittee laa saniifillee miti sababan godheefillee ni qabaan inni dhugaa asin jiru torbaan takka asin jiru saniif isaafu haaraa taate tun sababa haflaa kana qopheesseef gaa dhiyoo tana hayaati wallola beekte wallola hayaati saas dhufuu dhistee jirti hojii dalagutti sin jirru saniifi akka dhiifama hayaat gaafattutti saniif haflaa kana qopheesse hayaati dhiifama gaafachuu qaba baar amma nu galee jira kanaafuu amma naa galee jiraan kaameerallee kanaaf fidiisi akkas godhan jettee waraabiti viidiyoon miidiyaa irra beeti hayaatiin dhiifama gaafadhu jetti miidiyaa gubbamma yuutuub irra gadhiifama waan itti balleessineef hayaatiin dhiifama gaafadhu akkasii mana kan dhuftuuf hayaatiin ni jaadhaanii kabajaa tolchi dhiifama gaafadhu sun jetti hayaat dhugaanillee niin jaaladhaa niin kabajaa akka nama tokkootti dhiifama gaafachuun hayaannatti hin ulfaattu duuba miidiyaa gubba maaliif gadhiifama hayaat dhiifama gaafachuun kiyya maaliif feesise isiin as dhufuu didde haadha geettuuf achitti hayaat akka dhageessee dhuftuufi akkas malee hin dhufetti hayaat dhiifama naaf isin akkas malee waliin goono isin jedhee kan yoo miidiyaa irra ta'e namni sun kabajaafuu bareedee ammallee immoo warri yuutuub irra argu hayaatiin eenyu aarsee hayaat isinif balleesse moo isintu hayaati balleesse kan jedhu beekuuf hayaat san barbaadde laa san hayaat nuutu itti balleesse an amma namni wayna aarsen ufiina balleesset akka waan nu balleessine nu godhe keessan dhiifama na gaafatu jennaan an dhiifama gaafadhu akka namni isin balleessan akka beekuuf miidiyaa irra dhiifama gaafadha jedheen hin gaafannu eegdidan itti dhiise dhiifama wal gaafachuu waan guddaa malee naan miidhu atis kanumaafuu dhiifama gaafadhu miidiyaa irratti wajjala baranna tamam garuu hayaan nuutti balleesse islaam miidiyaa irratti illee waa dhiifama gaafachuun feene naafiisiin akkanumatti miidiyuu maala dhiifama wal gaafanne hedduu natti tola eega gaa'isiilleen baar miidiyaa irratti hawaasa dura dhiifama na gaafatu malee hin fayyuu jechuu yoo isiin qabaattu taate hayaat obboleetitiyya namaan bakka guddaa qabuu fi dhiifama hayaan naasif balleessee anaafate yaanis walumaanuu si balleessine dhiifamaan jaan guyyaa viidiyoo kana gartee ni dhufti guyyaa viidiyoo kana gartee ni dhufti dhufti eegaa dhiifama gaafate viidiyoo kana arginaan osoo fiidhu dhufti beektaa viidiyoon kun immoo kaameera waraabatti jiru laayivii dabarsu jira laayivii dabru jira hayaati yoo dhageette fiigaa koottu ammumaa ummoo biraan jira warri deemtanii hayaat laayivii waan jiru fiigaa dhufti hayaat isa si jabeessanii moo kun as jirti hayaat dhiifama gaafadhu amma ati laayivii gartee liivii tana gartee dhufte moo kaameeraa keessas baate ay biraan kina irra daleeytanii yoo hayaat asuma jirteella na duraa dhuftee jirteella bara atiin na balleesse dhiifama na gaafadhu dhiifama na gaafadhu atoo arreefun si gaafadhee mere inni si gaafate isin dhiifama kee qeebalte qeebaltee kaayee dhiifama naa godhe dhiifama si gaafadhee mere
Qeebaltee ati? Dhiifama as laaksitti naqaanessi qilleensara nabaafta naqaanessi kan dhiifama Hedduu miidhamtu. Kiiloon baay'ee miidhame kun wanti nuti. Bar kiiloo duraanuu waan qabdu tan. Itti mallattee gad irra gafiidee. Saniifuu gajjii dhiifama naan jee. Akkam gajjii? Jechuun miila na dhungadhu baantii bara. Kabajaa jilba dhungatu san. Gaafadhu akkasiin barbaade. Inni walitti hambise. Kaabada agartee viidiyoo san mee agartee. Kiiloon ta'e akkasuma deebitu. Dhiifamaa. Kiiloo kiyyaa baqaa kiyyaa waamee qabbade. Laa san dhugaadha si balleessinee jirra. Waan qofaa miti bara naafatee haallee walumaan si balleessinee. Reefi Fatiyaan dhiifama godha inni nufinne walii araarsuuf akkana goone. Fatiyaan dhiifama godhe naan inni dhiifama gaafannaa afaaniin. Miila jalaan nabuu miilaan dhungadhe ta'e dhungatte gabu. Kun olipistikiin dura dibattee irra hin jiru. Amma waan kana fatee hawwanni qopheessitee fakkaana nayaa dhiifama gaafadhuufi. An dhiifama akka gaafatuufi garuu isin dhiifama isii feetu kan biraati. Namni ulfaata garuu. Akkam feeta hayaat akkam feeta? Sayitachi garagalee hojii. Ani ilaaluuti gaafadhu isin ilaalina isin. Dhiifama akkam feeta? Dhiifama naan jee. Karam gajjee? Lafammoo? Duba dhiifama akkasii nama gaafachuu jira. Kanumatti dhiifama naa godhi kanumatti si gaafadha. Kaakun isaan inni harkanii. Ati yoo akkamitti biraankii sana akkasii akka narratti hojjetta. San biraankii taati baan. San biraankii san bara naami fatee asirra hojjete. Amma liivirra jirra bal'uuti. Duuba liifii jirra tu hawaasa dura nan kaane isini dhiifama naa godhi haa miila na dhungadhu kamitti jetta. Ana dhalaa wayna hambifti ati dhiiraa baru. San fatee asi godheera naa. Akkam barbaade? Tun dhiifamaa mi waan biraati? Akkasii mira. Diibam bakala diibam. Akkasii mi. Ala kana jilli. Dah bakala diibam magaa. Dah fiigoo diigaa akkasiin ta'e maal? Gajjee jilba dhungadhaa. Jilba dhungadhu hin jenne? Miila. Gajjii. Gajjii. Ammallee moo? Hin taane re? Achi garagala. Ammallee garagala. Achi garagalanii? Achi garagalanii? Isin kaafadhe yoo siin jira. Laalaas gara as garagalanii. Halaas dhiifamni guutamee dhiifama jira. Kana gajjuu qabda balbaa. Lafatti gajjechuu? Dhiifama ayyee? Akkam? Miila kiyyaa dhungate jechuudha. Hin jiru waa miila nama dhungachuun dhiifamaaf akkam? Dhiifama rabbi jecha namaa godhan dhiifama naa godhi malee miila na dhungadhu jechuun akkam? Ambisti akka dhiifama sii godhu kan. Amma hawaasa duratti kana dhungadhi liifi deemu jiree tansanuu. Akkam bar dhiifama gaafadhe qa dhiifama hayaat naasi balleeyse. Sayiti tutuma dhufa. Gajjetee mislaati. Gajjee qae. Agasuma gajjechuu isaati. Agasuma gajjechuu isaatu agalatoomuu dhiifama gootee fi kalas dhiifama jedhatan. Dhiifama godhi. Ninjaan yemma sayid. Meekkanuma laalime ninjaan. Namni hunduu achi garagalee jira. Ana qofa kaameraan arge callisaa isin dhaggeeffatin ana isitti muuf deema. Dhiifamni tareef qabee sun gatee si geetti. Dhiifama goote fi miree? Maan garaa fudhattee dhiifama naa goote? Alas garaa fudhadhe. Galatoom. Ni dhufta gaa'ulees? Kunoo isaan dura jechuu jirta. Oon si bilbilee dhufta. Osoo bilbiluun dhuftan. Baatii guutuun eelaa dubbachuu diddeera. Itti bilbiluun eelaa hin kaaftu. Dhugaanii dhufta? Anillee gammadee gadi dhiifamatti naa goote. Harka dhaafi. Dhiifama walii godhanii hordoftoota daawwattoota keenya akkuma argitan miila jala kuufi jennaan dhungatuma didee malee gajjedhee jira. Hingaa galatoom akkasuma gajjechuun kabajaadha. Waan si kabajuuf, waan si jaalatuuf, waan akka obboleettiitti si ilaaluuf saniif. Akkasii hordoftoota daawwattoota keenya waa hundaafuu dhiifama walii godhanii jiranii asirratti umurree jirra. Isiin duruu dhiifama si gootee nu piraank sirra direenitti. Haa duraanuu dhiifama naa gooteerti? Isiin si gooteerti. Piraank irra daleeytani. Laa ani asuma keessatti isiin tanuma keessa dhiifama naa godhuu natti waan guddaadha. Piraank illee narra daleeytan. Garuu ati dhugaan dhiifama naa gooteemi? Haislaasiif hin goone mee Wanni aslaa dhiifama isii si goote wanni miila jala kuftu malee ittuu san piraank sirra direeni inni miila jala inni malee atummaan toleen jettaaf hin jettuu ilaaluuf malee nu isiin dhiifama si goote akkattu. Haa galatoomtu dhiifama naa godhuuf.
Anillee hedduun gammade. Akkasii hedduu gammadanii jiranii wal gammachiisanii dhiifama walii godhanii haa galatoomanii gara sagantaa keenyaa taanutti kunnaa viidiyoon tun isin dhiirti viidiyoo itti warraan eeggadha maaliif deemna amma booda